Shama akkam jirtan guys. Har'a keessumaa koorsii keessaa Ji'oogiraafii of Itoophiyaan Horn Afrikaa qabadheen dhufee jira. Akkuma isin nu gaafattan chaaptarii 3, 4, 5, 6, 7 nuuf hojjedhu jettanii nu gaafachaa turtan. Kanarra chaaptarii jalqabaa chaaptarii 4 qabadhee dhufee jira. Kan chaaptarii waliin ilaallu ta'a iddoo deebinee. Har'a ammaa chaaptarii isin gaafatan keessaa Tooppoogiraafii of Itoophiyaa Horn of Afrikaa kan jedhu kan jalqabaa chaaptarii 4 waliin ilaalla. Uffata tutorial subscribe gochuun dagatinaa. Okay. Chaaptarii kana keessatti wanni nuti waliin ilaallu finirraa yoo jalqabaa jalqabne chaaptarii kana keessatti wanni jiru qofaarratti tooppoogiraafii haala uumama takka immoo uumama isa tooppoogiraafii jiyooloojika aktivitii uumamni Itoophiyaa takka immoo sheeppii lafti keenyaa gaafa Afrikaa keessatti har'a ishee qabdu kun sababoota jiyooloojikaa gaafa jiyooloojii aktivitii dhiiraa sinoozeekii keessa uumamteen kan sheeppite jechuudha. Kana jechuun okay the uplifting Arab Ethiopian landmass kana jechuun Itoophiyaa fi biyyoota Arabaatii fi jechuun Itoophiyaa jechuun lafa akkana walitti dhaabbanii qabdu jechuudha. Xiqqoo kanatti aappii hojjettee liiftii kan ta'e bifa liiftii taateen jechuudha. Akkana walitti dhaabbattee jirtu akkasumallee the outpouring jechuudha. Kana jechuun lafa xiqqishoo kana lafa keessaa ol baate kanii fi akkanatti ol kaatu jechuudha. Fakkeenyaaf lafa kana lafa keessa bifa kanaan akkanatti ol baate jechuudha. Kana keessa akkana bifa kana outpouring bifa kana jechuudha. Bifa kana jechuun akkasumallee uplifting jechuun bifa kana jechuun amma mala bifa kanaan akkana dhuftee jechuun akkanatti kan taate jechuudha. Okay. And spreading Ethiopian lava has given rise to an outward sloping highland and mountain. Kun jechuun ammallee laava Ethiopian jedhamu kanaan kan walitti itti fufiinsaan kan inni babal'atee lafa keessaa bahuudhaan lafa ol ka'uu rise jechuun ol ka'uu jechuudha. Qocollotti ol ka'uun an outward sloping sloopii ol ka'aa taate highland fi mountain lafa uumamtuuf sababa ta'ee jechuudha. Sababa ta'ee jechuudha. Bara kam sinoozeek dhiiraa keessa jechuudha. Okay. Okay. Gaafa san jechuudha. Sheeppiin gaafa san jechuudha biyyoota gaanfa Afrikaa kanaa biyyoota Arabaa bifa kanaan uumamtee jechuudha. The major faulting result jechuun taatee guddoon akkanaa kun jechuun indivision of plateau kana jechuun plaatoolee jirtu maal adda qoqqoo divide godhee jechuudha. Into two bread jechuun iddoolee lama gurguddootti plaatoo jirtu taateen kun adda uumee jechuudha. Plaatoo lafoota Itoophiyaa fi Horn Afrikaa keessa jirtu kana bakka lamatti adda baasee jechuudha. Taateen kun kana jechuun western highland fi lowland adda baasee jechuudha plaatoo kun. Akkasumallee the formation of great structural valley kana jechuun valley jechuun baqaanaa dheeraa ta'e kan Rift Valley jechuun uumee ture jechuudha. Yeroo kana jechuudha taateen kun akkana jechuudha. Kanaafuu plaatoo kana akka bakka lamatti biyya highland fi lowland kana Rift Valley ilaalaa tokko tokkotti. Okay. The faulting elsewhere ammallee taateen kun jechuun uumame yeroo san taateen bifa kanaan taate kun iddoo biraatti mul'isuun akkasuma yeroo kana mul'isuun iddoo biraa on the floor guide part of the course of some water. Kan akkasumallee baqaana bishaanii jechuun kan bishaan keessa deemu jechuun illee maal godhee jechuun uumee ture jechuudha. Karaa bishaan itti xururu jechuudha. Karaa bishaan itti bu'u jechuudha. Akkasumallee they also form depression on which lake are subsequently created. Subsequently created. Akkasumallee yeroo kana taatee uumamte keessaa depression lafa gadhiisuu taate kan haroolleen akkatti uumamtuuf sababa ta'uu dandeessu. Maal jechuun lafti takka yoo iddoo kanaan jechuun maawunteeni taate iddoon kun yoo kaniif jechuun gaara akka kanatti ta'u taate iddoo kanaan jechuun depression jechuudha. Iddoon kun akkanatti lafa gadhiisuu jechuudha. Kanaafuu bishaan iddoo kanarra bu'u maal ta'a iddoo kanatti karaa kanatti akkana gayyaa jechuudha. Karaa kanatti akkana gayyaa iddoo kanatti depression kana uumee ture jechuun maal sababa kanaaf ammallee deebi'ee lafti kun akkana ol kaatee jechuudha. Kanaafuu jidduun tun maal depression jechuudha lafa gadhiisuu jechuudha. Iddoo kanatti bishaan asirratti bu'u kan bokkaa ammallee iddoo kananillee
bifa kanaan akkana bu'u as gayyaan kun maal uumee iddoo kanatti bakka haroolee leekii taate kan walitti dhaabbataa taate iddoo garaagaraatti akka uumamtuuf maal jechuudha sababa ta'ee jechuudha wanna kun jechuun uumamuun isaa kun. Okay. Okay. Great. Itoophiyaan fiiziyogiraafiin kun jechuun characterized by great diversity wantoota diversity wantoota garaagaraa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Kana keessaa kana jechuun filaattoo gubbaarra ol kaatu kana jechuun iddoo kan akkanatti ol kaatu gubbaarra garuu akkanatti bal'aa taate akkana taate jechuudha. Kana jechuun lafa ol kaatudha tuni garuu gubbaa kanarratti maal jechuudha filaattoo fakkeenya kun gubbaa kanarratti bal'ina kan qabdu jechuudha. Akkasumallee high end origin mountain jechuun akkasumallee gubbaa fi mountain jechuun kaniif jechuun bu'aa bahii qabu. Kaniif jechuun bu'aa bahii qabu hedduu kana jechuun akkana ta'ee bifa kanaan akkanatti jechuudha. Kan bu'aa bahii bifa kanaan qabu akkasumallee deep river George jechuun kana jechuun akkasumallee kan jechuun baqaana bishaanii jechuun kanii fi bishaan keessa deemu galaanni keessa deemu laga guddaa jechuudha. Hallayyaa jedhama natti fakkaata afaan Oromootiin. Baqaana guddaa akkasiisan kan bishaan keessa deemu jechuun dhooqa guddaa sana uume akkasumallee vaast pileenii illee maal jechuudha uumee jechuudha. Uumama of keessaa qaba jechuudha. Uumamee jira jechuudha. Gaafa siinozeekiidha kan taatee gaafa sana taateerraa kan ka'e jechuudha. Gaafa kan wantoota kana hundi of keessaa qaba jechuudha. Itoophiyaan haalli teessuma Itoophiyaa filaattoo filaattoo haala origin mountain deep river jenna vaast pileenii Peen kan jennu lafarraalee bal'oo jechuudha of keessaa qaba jechuudha. Okay, altituudiin isaa jechuudha. Altituudiin isaa kan jechuun altituudiin isaa lafa kana altituudiin lafa kana irraa dhaabsee kana okay. Altituudiin jiru reenjiin isaa jechuudha. Altituudiin lafa Itoophiyaa kornaa Afrikaa kun altituudiin reenjiin lafti xiqqoon jechuun abbaabsii leevilii jechuudha. Abbaabsii leevilii irraa kan jirtu lafti xiqqaan gibbuutiin jechuun lafa qulqulluu keessa gibbuu Itoophiyaa keessa kobarsiin kan jennu meetira 125. Inni heesti maawuntiin Itoophiyaa maawuntiin Itoophiyaa ammoo lafti ol koon Itoophiyaa keessa jechuudha. Kornaa Afrikaa keessa jirtu meetira 4,620 kan ta'e foorzi largeestiin Afrikaa kan ta'e kan of keessaa qabdi jechuudha teessuma. Kanaaf jechuun lafti Horn of Afrikaa keessatti jechuun iddoon baay'ee dipireeshinii fi lafa teessuma qaqal'oo qodaa kobaarsiin kan jennuun teessuma lafaa irratti abbaabsii leevilirraa meetira akkasumallee lafa ulfaatu jechuudha gaara raashiidhaa kan jennuun meetira 4,620 gaara ol ka'iinsaan sadarkaa 4ffaa irra jiru jechuudha akka Afrikaatti jechuudha. Kana jechuun haalli teessuma gaanfa Afrikaa yookaan Itoophiyaa. Kana eegee jennee it is what we described as the roof of East Africa. Kanaaf Itoophiyaa maal jennee yaamuu dandeenya? The roof of East Africa jennaan. Sababni nuti the roof of East Africa jechuu dandeenya maal? Parsantaa 50 ol jechuudha. Abbaafee jechuudha 50% of land mass abbaafa kana jechuun lafti Itoophiyaan qabdu jechuudha. Lafti Itoophiyaa fi Horn of Afrikaa keessa jirtu jechuudha. Parsantaa 50 ol meetira yookaan abbaabsii leevilii meetira 1,000 ol jechuudha. Akkasumallee parsantaan 44 jechuun meetira 1,500 ol jechuudha. Kana jechuun meetirri 1,500 ol parsantaa 44 akkasumallee meetirri 1,000 ol ammoo parsantaa 50 jechuu dandeenya jechuudha. Lafti Itoophiyaa fi Horn of Afrikaa jechuudha. Akkasumallee the highland story is encircled by semi-arid and lowland jechuudha. Kana jechuun semi-arid fi lowland of keessaa qabdi jechuudha. Maal lafti meetirri 100,000 fi 1,500 kana jidduutti argamtu kan meetira 1,000 gaditti argamtu lowland jechuudha. Kan meetira 1,000 olitti argamtu immoo garuu maal jenna highland jechuudha. Kana jechuun haalli qilleensa semi-arid jechuudha. Okay. High plateau in the mountain ammallee lafti uumamni lafoo Itoophiyaa fi Horn of Afrikaa pilaatoo guddaa qabdi akkasumallee maawunteenii gurguddaa jira jechuudha. Kana jechuun pilaatoon high maawunteenii fi high pilaatoon iddoo kanatti argamu kun the source of many river jechuudha. Madda takka immoo bakka argama laggeen hedduu jechuudha. Akkasumallee istiriin maddoota hedduu jechuudha.
that are made country to be described as what? Water Tower of East Africa. Kana jechuun biyya Itoophiyaa tana jechisiisu maal? Itoophiyaan biyya gaanfa Afrikaa keessa Water Tower of East Africa akka jedhamtu kan taasise jechuudha. Kanaafuu haalli teessuma lafa biyya keenyaa laggeen hedduu fi akkasumallee madda bishaanii hedduu qabaachuu irraa kan ka'e biyyi keenya akka maal jedhamtu taasisee jira? Water Tower of East Africa. Okay. 1000 meter counter line. Kana jechuun counter line point of elevation point wanta jechuudha. Akka point of equal elevation fi akka point of equal counter line jechuun point of equal elevation jechuudha. Kana jechuun iddoo nuti ittiin wanta akka dhaabbannee wanta akka itti baafannu jechuudha. Kan meetira kuma takka jechuudha. Kana jechuun haayilaandii fi lawlaandii demarcation kan nuti goonu jechuudha. Kana jechuun meetira kuma takka oliin lafti meetira kuma sirrii galaanaatirraa jechuun meetira kuma takka olii lafti Itoophiyaa maal jennee yaamna? Haayilaand jennee yaamna. Akkasumallee meetira kuma takkaa gadiin immoo maal jennee yaamna? Lawlaand jennee yaamna jechuudha. Okay. Itoophiyaan haayilaand jechuudha. Egaa bifa kanaan meetira kuma takkaa fi diimaarkeeshinii qabnaan meetira kuma takkaa gadi lawlaandii meetira kuma takkaa oliin meetira kuma takkaa oliin haayilaandii meetira kuma takkaa gadi lawlaandii jennee Itoophiyaan haayilaand jechuudha. Meetira kuma takka olitti kan argamu kun jechuudha. The moderate and high rainfall, high amount of rainfall qabu jechuudha. Ammallee bifa moderate bakka goleessa bareedaa kan ta'e akkasumallee rooba quubsaa guddaa kan qabu meetira per year jechuun milimeetira 600 ol per year harkataa jechuudha haayilaandiin Itoophiyaa. Akkasumallee lower mean annual temperature isaa ammallee gad bu'aadha jechuudha. Kana jechuun lafti yoo kam akkama qilleensi isaa ol ka'e ho'ee lafti haayilaandii qilleensi ol ka'e digirii seelsiyeesii hin dabalu jechuudha 20 gadi jechuudha. Guddaan isaa qommee jechuudha annual temperature 20 gadi malee 19 fa'aa 18 irratti oolan malee 20 hin qaqqabu jechuudha. Kanaafuu jechuudha 20 gadi jechuudha. Kanaafuu ho'i baay'een hin jiru qilleensa jechuudha moderate jechuudha. Akkasumallee kilaayimeetiin kun jechuudha qilleensi naannoo kanatti argamu favorable baay'ee gaariidha forward baay'ee wantoota lubbu qabeeyyii ta'an irra jiraatu namaas haa ta'u lubbu qabeeyyiis haa ta'u biqiltoota wantoota garaagaraatiif haa ta'u iddoo baay'ee filatamtu jechuudha. Akkasumallee horiin fi agriculture responsible kana jechuun qonna roobaan qotamtuuf illee baay'ee gaarii jechuudha. Rooba gannaatiin akkaamu irrigeeshinii jallisii sun ta'e qonna roobaan qotamtu. Akkasumallee free from tropical disease kana jechuun tatamsa'ina takka immoo dhibee tropikaalii irratti argamturraa illee iddoon kun maal jechuun haayilaandiin Itoophiyaa kun baay'ee irraa bilisa jechuudha dhibeelee kanarraa. Akkasumallee attractive for human habitation and densely settled akkasumallee namni iddoo sanitti qubate jechuudha lafa san faana iddoo san faana wal baruudha. Akkasumallee iddoo uummanni Itoophiyaa baay'ee keessatti settle ta'an iddoo namni baay'inaan irra jiraatu jechuudha. Okay. Highland is make up nearly 56% of area of Ethiopia. Kanaafuu jechuun lafa Itoophiyaa jechuun parsantaa dhibba keessaa parsantaa harki 56 haayilaandidha. Okay, Highland are further divided into lower highland. Kana akkasumallee haayilaandummaan kun jechuun haayilaandiin Itoophiyaa kun jechuun iddoolee gaafa itti qoqqoodamu into lower highland kan jennuun lower highland jenna higher highland jenna. Haayilaanduma kana bakka lamatti adda baasna. Lower highland kan jennuun warra meetira jechuun warra meetira kun takka hamma jechuun meetira sirrii galaanaatirraa meetira kun takka hanga meetira 2000 gidduu warra argamu lower highland jenna. Akkasumallee isaan kun jechuun uwwisa parsantaa 56 kana keessa harka 35 warra kan uwwisu jechuudha. Akkasumallee higher highland kan jennuun ammoo meetira 200 ol jechuudha. Meetira 200 ol kan ta'e jechuudha. Kana jechuun kan of keessa qabatu nearly 21%. Kana jechuun harka 56 keessaa harka 20 harka meeqa jechuudha harka 20 takka kaniif uwwisu jechuudha. Kanaafuu haayilaanduma Itoophiyaa kanaa meetira 1000 ol kan jiru haayilaandii haayilaandii kana bakka lamatti adda baasnee higher highland lower highland. Higher highland warra jennu meetira 2000 ol akkasumallee meetira 1000 hanga meetira 2000 gidduu kan argamu immoo lower highland jennaan jechuudha. Okay. Lawlaandiin meetira 1000 gadi kan argamu amaloota wantoota kaaraakteroota akkamii of keessaa qabu amala akkamiitu haalli kun iddoo qilleensi jiruu fi haalli jiru meeqamee tokko tokko fear of man to rainfall and higher temperature. Kana jechuun rooba jechuun
haayilaandii wajjin yeroo wal bira qabnee ilaallu lowlaandii jechuun waa xiqqoo hirkata akkasumallee tempereechara illee gaafa isaa wajjin wal bira qabnee ilaallu haayer tempereecharri isaa baay'ee ho'ee jechuudha baay'ee ol ka'aa akkasumallee haayer riivaalans tropikaal diiz kanaafuu dhibee naannoo tropikaalii keessatti argamtuufillee baay'ee saaxilamuudha riivaalans lower population density kana jechuun iddoo kana jechuudha baay'inni namootaatillee baay'ee hin jiru jechuudha kana jechuun population hedduun argamu jechuudha. Haayilaandiitti immoo garuu density jennee jechuudha. Okay akkasumallee lowlaandii keessatti noomaadik illee samii noomaadik laayifii jira. Kana jechuun noomaadik jechuun namni jechuun iddoo dhaabbataan dhaabbatu yookaan dhaabbataa itti jiraatu iddoo amma socho'a akkasumallee samii noomaadik ikoonoomik laayifii foloo godha jechuudha manni yaannoo kan jiru kanaan hojjeta. Akkasumallee vaast pileen lafti jechuun lafa raaree bal'aa laandii lafaa bara agriikaalchar kana jechuun qonna jallisiitiif illee naannoo kana keessa kan jiru jechuudha maaliif lafti xiqqoo lowlaandii waan taateef gadhiisuu bal'aa waan taateef irrigeeshiniin lafa qonna jallisiitiif illee baay'ee mijaa'udha alloongi lawar riiver baasii kana jechuun bishaanowwan lawar riiver baasii kana keessa karaa kana maddu kan karaa kanatti yaa'u fayyadamanii akka irrigeeshiniif illee baay'ee mijataadha jechuudha. Okay. Sorry. Egaa kana jennee fiizoogiraafik diviizhin of Itoophiyaa kana jechuun wantoota kanneen eega walitti cuunfine isaan kan jechuun akkuma reefu sinazeekiraa keessatti Arab Itoophiyaan laandi maas enda outpouring irraa sababa kanarraa kan ka'e haayilaandiin Itoophiyaa akkasumallee bakka lamatti yuunitii lama gurguddoo deddeebi'e pilaatoon Itoophiyaa akkasumallee sabisteenshaalii riiftivaaliin uumamee tureen. Kanaafuu bakka meeqatti adda baasuu dandeenya jechuuf fiizoogiraafii diviizhin of Itoophiyaa bakka meeqatti adda baafnee ilaalla bakka sadiitti jechuudha. Kana jechuun haayilaandii Itoophiyaa gisee adda baasnu jechuudha. Weestarni haayilaandii lowlaandii akkasumallee haayilaanduma kana jechuun bakka lamatti gurguddootti adda baasee kana jechuun weestarni haayilaandii lowlaandii iddoo takkatti akkasumallee saawut iistarni haayilaandii lowlaandii iddoo takkatti akkasumallee riiftivaalii maal jennee kanatti adda baasnee kan nutti mijatutti walitti dhufeenya waan qabaniif sinazeekiraa keessa piroosos uumamteen iddoo kana jechuun kan ilaallu taa'ee jechuudha bakka sadii adda baasnee ilaallaa jechuudha. Chaaptarii kana paartii dura amma itti deemnu weestarni haayilaandii lowlaandii ilaalla akkasumallee itti aansinee viidiyoo kana keessatti saawut iistarni yookaan iistarni haayilaandii yookaan lowlaandii ilaalla akkasumallee dhumarra waa'ee riiftivaalii ilaalla jechuudha. Okay. Weestarni haayilaandii lowlaandii jalqabaa ilaallu. Okay. All area west of rift valley kana jechuun weestarni haayilaandii jechuun yoonii fi riiftivaalii irraa naannoo jechuun weest lixa riiftivaaliitti argamtu hunda maal jennaan weestarni haayilaandii lowlaandii jennaan jechuudha. Maal jennaan riiftivaaliin lafa Itoophiyaa bakka lamatti adda baasa. Kana jechuun riiftivaalii iddoo kanarraa yoo kana dhufe iddoo kanarraa yoo kaniif akkanatti jechuudha riiftivaaliin as keessa jechuudha baqanni riiftivaalii kana ta'e lafti jechuudha dipireeshin dhoqna kana ta'e iddoo kana kan jiruu fi iddoo kana kan jiru jechuudha. Iddoo lamatti adda baasnaa jechuudha. Kana jechuun riiftivaaliin bakka lamatti adda baasa. Kanaafuu weestii isaa kan argamu jechuudha. Iddoo kana kan argamu hundinuu maal jennaan jechuudha. Kanaafuu weestarni haayilaandii lowlaandii jennaan. Riiftivaaliin lafa Itoophiyaa bakka lamatti adda baasa. Akkasumallee faallaa kanaa jechuudha. Iistarni kan argamu maal jechuudha. Saawuz maal jenneen saawuz iistarni haayilaandii lowlaandii jennaan jechuudha. Saawuz iistarni haayilaandii lowlaandii jennaan jechuudha. Okay. Kanaafuu weestarni haayilaandiin parsantaa meeqa parsantaa 44 uwwisee argamaa jechuudha. Kan biyya lafa Itoophiyaan qabdu keessaa lafa Itoophiyaan jiru bakka sadii adda baasnee sadiin keessaa riiftivaalii fi saawut iistarni haayilaandii fi weestarni haayilaandii jennee haayilaandii lowlaandii jennee isaan sadiin kana keessaa parsantaa 44 kan uwwisee argamu weestarni haayilaandii jechuudha. Okay, west ward jechuudha. Kallattii lixaatiin the land gradually descends in altitude kana jechuun suuta jechuun suutaan hara lixaatti jechuun lafti tun maal bifa kanaan akkanatti bifa kanaan gabbuutee jirti jechuudha. Iddoo kanaan yoo lafa ol kaatu taate bifa kanaan akkanatti suutaan until what is emerging to western foothills hamma western foothills qabnutti akkasumallee lowland hamma lowland geenyutti along Sudan and South Sudan border hanga daangaa Sudaanii fi South Sudaanii qabnutti suutaan giraajuwaalii suutaan lafa lower down kan taate jechuudha. Kana jechuun suutaan lafa baay'ee move down slowly suutaan jechuudha akkasitti hamma sanitti hanga weestiitti
Western Highland and Lowland jennaan. This region naannoo kana jechuun Western Highland and Lowland kun hamma daangaa Suudaanitti iddoolee afuritti adda baasnaa jechuudha. Western Highland jala bakka jirtu iddoolee iddoo wanta bakka afuritti adda baasnee ilaallaa jechuudha. Western Highland and Lowland four group ilaalla. Kanneen keessaa Highland warra kan parsantaa 76.3 yoo ta'an, four group of Lowland immoo garuu parsantaa 23 jechuudha. Isaan lamaan kun walitti dhufanii jechuudha. Kanaafuu lafa jechuun akka waliigalaatti Western Highland and Lowland parsantaa 100 yoo fudhanne jechuudha. Kana jechuun yoo fudhanne jechuudha gaafa ibsuma kana guutuu parsantaa 100 harka tokko yoo fudhanne harki 76.3 jechuun parsantii yookaan duwwaa tuqaa 3 Highland yoo raman yeroo immoo harki hafe jechuudha 23.7 maal jennee ramanna group of Lowland ramannaa jechuudha. Isitti ansa kana jala ramannaa jechuudha. Highland yoo ilaalle immoo iddoo kana jechuun hamma daangaa Suudaan iddoo kana naannoo kanatti argamtutti maal jechuudha paartiin kun jechuudha Suudaatti kan dhuftuun Western Highland and Lowland jechuudha. Tokkoffaa irra kan ilaallu Western Highland keessaa lafti kan jirtu Tigray Plateau ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irra Western Highland keessaa Tigray Plateau ilaalla. Okay, extended from Tikazee kana jechuun dhooqa takka immoo laga takka immoo baqaqna guddaa Tikazee irraa jalqabee South Central Electoral Highland hamma South jalqabee amma Central Electoral Highlanditti kan bal'atu jechuudha. Extend kan ta'u kan bal'atu Tigray Plateau jechuudha. It is what elongate highland with most of land being between what 1000 and 2000 meter above sea level. Kana jechuun lafa jechuun baay'ee walitti hidhata qabu jechuun having what extensive lengths kan jechuudha. Extensive in length walitti lafa meetira kana jechuun lafti Tigray Plateau kun hamma meetira itti madaalu keessaa meetira kuma takka kan isaa akkasumallee lafti ol ka'u meetira akkasumallee kuma lama gidduutti argamaa jechuudha. Elongated kan walitti dhaabbataa kan ta'e akkasumallee elongated highland with most of land being akkasumallee kanuma irra deebi'ee okay separated from Electoral Plateau irraa immoo garuu kanii fi adda beena Tigray Plateau kun Plateau Electoral irraa kan wanni adda isa baasu Mariib River jechuudha. Riverii Mariib jedhamuutu Plateau Electoral irraa isa adda baasa jechuudha. Kana jechuun Plateaulee Western Highland keessatti argamtu keessaa Western Highland keessa jirtu keessaa iddoo meeqatti adda qoodne inni Plateau kana Plateau Western Highland iddoo afuritti adda qoodne inni isaan kana keessaa inni parsantaa harka 13 fudhata jechuudha. Rijinii kana keessaa kan uwwisu harki 13 Plateau meeqa jechuudha Tigray jechuudha. There are high mountains in the plateau with elevation over 3000 meter above sea level. Kana jechuun meetira Plateau kana keessaa Tigray Plateau jechuun elevation lafti ol ka'uun isaa jechuun meetira 3000 jechuudha. Kanneen keessa meetira 3000 ol irraa argamu. Kana jechuun Mountain of Sibet kan jennu 3988 Mountain of Ambaalaqii 3291 akkasumallee Mountain of Asimbaan 3248 abbaaf sea level argamaa jechuudha. Kanaafuu parsantaa 13 uwwisa akkasumallee iddoo kana keessatti jechuun elevation jirtu harkirra caalaan Mountainiin Tigray Plateau keessatti argamu meetira 3000 fi isaa olii jechuudha. Okay. Inni lammaffaadha. Western Highland keessatti kan nuti ilaallu Plateau North Central Massive ilaalla jechuudha. North Central Massive Plateau ilaalla jechuudha. Kana jechuun the largest in Western Highland. Kanaafuu parsantaa guddaa of keessaa qabu takka immoo Plateau Western kan bakka iddoo afurii baafne keessaa inni guddaan North Central Massive jechuudha. The map of it is northern and southern limit follow up by the asiin noorsiidhaan abbaan ammallee saawuzern immoo kan baqaana bishaan akkasii keessatti dhaabbatu jechuudha. Iddoon kun jechuudha noorsii fi daangaan jechuudha. The Abbaa Tikkazee and their tributary. Kana jechuun galchuun Abbaayii fi Tikkazee maddiitti galu half cut into the region. Karaan isaan itti bishaan itti kuusan half cut into region. Iddoo adda baasee jechuudha. Adda baasee maal naannoo kana adda qoodee tokkotti ni mura jechuudha. Immees of George jechuun Immees of George jechuun daandii walxaxaa kan ta'e jechuudha. Kana jechuun George baqaana bishaanii dhooqa gurguddaa jechuudha.
laga dishii gurguddaa jechuudha. Kaniif hallayyaa gurguddoo akka walqixxummaatee akkasumallee Hillside River Valley illee gurguddaa uumee kan miidhagfame jechuudha. Kan walxaxaa taatee akkasumallee accommodate Lake of Tana Basin surrounded by plain Progra akkasumallee Gambia in north and Upland plain in its south. Okay, 58% the region 58% of the region is at an altitude in isaa naannoo kana jechuun parsantaa amma fakkeenya harki North Central Massivii keessaa jechuun harki 50 dhibba keessaa harki 58 North Central Massivii jechuun altitude isaa jechuun dheerinni lafti ol ka'u meetira meeqa jechuun 2000 ol jechuun irra guddaan isaa jechuun harka dhibba keessaa harki 58 jechuun harki irra guddaan isaa naannoo kana meetira meeqa 2000 ol jechuudha. Making it second highest next to Shawan Plateau. Kanaafuu Shawan Plateau taanee North Central Western Island keessa lafa ol ka'oo baay'ee kan qabdu jechuudha. Kanaafuu second lammaffaa ta'e jechuudha. Kana jechuun Western Island yeroo wal bira qabnu iddoo fuudhee baafnee isa keessa karra guddaa jechuudha. Highest guddaa Shawan Plateau. Itti aanee kan jiru North Central Massivii. Masaraan maaliif parsantaa 58 ol meetira 2000 ol lafti isaa ol ka'uu waan taateef. The region is consisted naannoo kana jechuun wannoonni kanneen naannoon kun kan dhugustu Gondar Walloo fi Gojjam Massiivii jechuudha. Naannoo kana keessa iddooleen argamtu Gondar Walloo fi Gojjam Massiivii jechuudha. Akkasumallee Abbaayii Takkazee fi Indarjeer Tiribitari. Abbaayii fi Takkazee fi lagni galtuu Abbaayii fi Takkazee galtuu jechuudha. Half cut into region immense origin steep side river in the valley. Out of jechuudha 26 mountain peak with altitude isaa jechuudha. 4000 above sea level. Kana jechuun North Central Massiivii jechuun gaarreen laggeen ol ka'oo achi keessa jiru yookaan gaarri achi keessa jiru keessa gaarri 26 ol meetira 4000 ol jechuudha. Kaniif iddoo kana keessatti argama jechuudha. Gaarri 26 ol iddoo kana keessatti kan argamu meetira meeqa jechuudha? Meetira 4000 ol jechuudha iddoo kanatti. Akkasumallee 19 mountain peak are found in this region. Akkasumallee iddoo ol ka'oon 19 iddoo Itoophiyaa keessaa kan argamtu keessa eessatti argamtu jechuudha naannoo kana jechuudha. Kanaafuu iddoo ol ka'oo hedduu kan itti argamtu jechuudha Itoophiyaa keessaa iddoon North Central Massive jennu jechuudha. Okay. Kanneen keessaa Raashideeshiin fakkeenya fudhannee 4000 akkasumallee Mountain of Buna yoo fudhannee isa kana 4200 akkasumallee Mountain of Birhaan yoo fudhannee 4100 hundi isaaniitu jechuudha meetira 4000 ol jechuudha. Kana kan North Central Massive keessatti gaarreen argamu. Okay. Akkasumallee the mountain system in Gondar and Gojjam. Akkaataan jechuudha gaarreen Hanii fi Gondarii fi Gojjam keessatti argamu kanarraa kan ta'e separated from eastern group of mountain in Walloo by what? Impenetrable and deep gorge. Kana jechuun maawunteenii itti sababa sistama uumama maawunteenii yeroo kana bakka kana jirurraa kan ta'e Gojjaamii fi Gondarillee maal jechuudha adda baatee eastern of from what? Gojjaamii fi Gondarii fi Gojjaam separated isarraa adda baate Walloo jechuudha. Eastern group of mountain Walloo. Maawunteenii Walloo jiru kanarraa kan adda baate jechuudha. Laga guddaa jechuudha. Lafa iddoo baay'ee wal qabataa taate jechuudha. Baay'ee nama jibbisaa bu'aa bahii qabdu. Akkasumallee diippii joorjii kan taatu lafa baqaana baay'ee jechuudha. Lafa gaffagoo hallayyaa guddoodhaan bakka lamatti adda baate jechuudha. Gojjaamii Gondarii fi Gojjaam isarra Eastern Group Mountain Walloo kanarraa adda baate sababa sistama maawunteenii kanarraa jechuudha. As a point of iddoo kanarra dhaabbannee they are connected. Iddoon kun jechuun Gojjaam Gondarii Gojjaamii fi Walloo jidduutti iddoo lafti kana uumamte kun kaniifi jechuun iddoo lamaa kana wal qunnamsiisan baay'ajjuu waldantaa land bridge yookaan kana jechuun dildila yookaan immoo riqicha yajjuu jedhamu kanaanii maal jechuun iddoo lamaa tana wal qunnamsiisanii wal qunnamaa jirti jechuudha Oromoo kana. This land bridge jechuudha. Kana jechuun riqichi lafarraa kun has been significant iddoo guddaa qaba seenaa keessatti jechuudha. It serves as a route jechuudha. Akkasumallee tajaajilaa ture akka daandii penetration by Portugal
and Italians jechuudha. Portuguese and Italians inni sun. Kana jechuun iddoo galumsa yookaan sochii waraanota akka Turkii gaafa seenaa keessatti jechuudha. Itaalii akkasumallee Portugaalillee iddoo kanarra sosocho'aa turan akka daandii fayyadamanii Itoophiyaa galaa turan jechuudha. Warroota warroota Dabra Taaboor Waldiyaa Rood jechuudha. Daandiin kun koonistiraaktii jechuudha. Kan ijaarame tuulink wal qunnamsiisu Noorz Weestan Riijin naannoo jechuudha. Noorz Weest Riijinii Wilis Asab Surwaat Waldiyaa and Dase Waldiyaa fi Dasee Took Advaanteej into this land bridge akka wal qunnamtu iddoo kana taasisee jira jechuudha. Okay. Inni pilaatoo inni sadaffaadha. Shawaan pilaatoo yookaan immoo seentiraal haayilaand kan jennu jechuudha. Shawaan pilaatoo yookaan immoo seentiraal haayilaand pilaatoo kan jennu pilaatoon kun jechuun pilaatoo sadaffaa kun baawundii baay'ee Rift Valley kaniifi jechuun marfamee jiruun Rift Valley in East and South East jechuudha. Rift Valley shawaan pilaatoon kun bahaa fi kibba bahaatiin jechuudha. Kaniifi uwwifamtee argamtuun Rift Valley akkasumallee Abbaa Joorjiin immoo eessatti karaa kaabaa jechuudha. Karaa kaabaatiin Abbaa Joorjiin jedha jechuudha. Maqaan takka immoo hallayyaa guddoo maaliif jechuudha. Akkasumallee Weestiin jechuudha. Akkasumallee Oomoodhaan immoo garuu Iistii fi Saawuziidhaan marfamtee argamti jechuudha. Pilaattoon shawaa kun yookaan seentiraal haayilaand. Shawaan pilaattoon kun ismoolas jechuudha. Shawaan pilaattoon kun jechuudha. Pilaattoolee sadiin keessaa pilaattoon xiqqaa kan ta'e kam jechuudha. Pilaattoolee afran Weestern Haayilaandii qabdu keessaa pilaattoon xiqqaan shawaan pilaattoodha jechuudha. Ismoolestiin. Haayestiin ammoo garuu Noorz seentiraal maasiiviidha jechuudha. Onolii parsantaa 10 qofa uwwisee argamti jechuudha. Maal seentiraal pilaatoo seentiraal haayilaandii yookaan immoo shawaan pilaattoon kun. Okay. Sadiirraa Afurooppaa yookaan immoo harka 75 eeriyaan kun jechuudha. Eeriyaa altituudiin isaa jechuudha. Harka 75 meetira 2000 ol. Sirrii galaanaatirra meetira 2000 ol. Ammoo garuu Noorz seentiraaliin meeqan? Noorz seentiraaliin parsantaa meeqan? 58. Kanaafuu jechuun inni sakandeela haayestii wanni jennu. Firisti haayestiin kamii? Kana kamii jechuudha shawaan pilaattoodha jechuudha. Akkamitti parsantaa 75 ol lafti shawaan pilaattoodha meetira 2000 ol jechuudha. It's drained and outward in all direction by tributary Abbaa, Oomoo and Awaash. Kanaafuu bishaanowwan iddoo kanarraa maddee deemu Awaash, Oomoo fi Abbaayillee iddoo kanarraa tributariin isaa asirraa kan jechuudha. Okay. Forms water divided into three river basins. Kanarraa kan ka'e iddoo kanatti jechuudha. Shawaan pilaattoowwan river basinii sadii of keessaa qabdi. Kanaafuu Abbaay akkasumallee Abbaay, Oomoo fi Awaash jechuudha. The tributary jechuudha. Bishaanowwan Abbaay fi Oomoo fi Awaash galan jechuun galtuu tributary jechuun galtii bishaanowwan Abbaay galtuu bishaan Abbaay kan akka Gudar, Mugar, Jimmaa kan jennullee eessarraa argama jechuudha. Iddoo kanarraa argama jechuudha. Have cut deep George illee steep side river valley. Akkasumallee laga baqaana guddaa hallayyaa bishaanii guddaa fi dhoqa guddaa maal godhee uumee jira jechuudha bishaanowwan. Tributary of Oomoo and Awaash akkasumallee lagdi galtuu Oomoo fi Awaash galuuleen have dissected other side of plateau. Kana jechuun iddoo garaagaraa cicciree mummuree bifa adda addaatiin godhee jira jechuudha shawaa pilaatoo. Akkasumallee highest mountain iddoo kana shawaan pilaatoo keessaa lafti ol kaatuun guddoon argamtu Abbuyyee Meedaa kan jennuun meetira 4000 sirrii galaanaatirraa argamtu jechuudha. Noorzerni shawaa yookaan immoo Dabra Birhaan iddoo jedhamtu kan argamu. Akkasumallee maawunteen of Guraageelleen 3700 Guraagee zoonii keessa kan argamu iddoo kana lafa lammaffaatiif. Okay. Lafti ol ka'uun saawus yookaan osoo hin ta'in Weestern Haayilaandii keessatti argamtu keessaa Weestern Haayilaandii keessatti argamtu keessaa lafti jirtu pilaattoon jirtu ishiin afuraffaadha. Diyyala kanaan South Western Highland kan jennuun jechuudha. South Western Highland Plateau kan jennuun isa afuraffaadha jechuudha. Highlandii keessaa Western Highlandii keessaa kan dhumaati South Western Highlandii. Highlandiin kun jechuudha Plateauun kun jechuudha. Constitution Highland Wallaggaa, Iluu Burjimmaa fi Kaamaa fi Gaamoo fi Goofaa of keessatti hammata jechuudha Plateauun. Separated from adjacent Highland by kana jechuun Highlandii separated from adjacent Highland by Awaash and Oomoo River Valley.
Laarjestii haayilaandii irraa kan inni immoo garuu haayilaandoota kaan irraa wanni adda isa baasu Abbaayii fi Oomoo riivertu ishee maal gochuu haayilaandoota biraati irraa jechuudha. Haayilaandii Pilaattoo Weestarn Pilaattoo keessatti argamu kanneen biroo irraa Saawuz Weestarn Haayilaandii maal godha adda muree argama jechuudha. Extend from Abbaay Joorji kana jechuun Abbaay Joorji irraa ka'ee Noorziin Keeniyaan boorder hanga immoo Awbaahiriin Saawuziitti argama jechuudha. Argamni Saawuz Weestarn Haayilaandii kun jechuudha. Akkasumallee riijiniin kun jechuun Pilaattoo Weestarn Haayilaandii keessaa parsantaa 22.7 uwwisee argamaa jechuudha. Kanaafuu tokkoffaan maal jennee Saawuz Noorzii seentaraal jenneen inni tokkoffaan uwwisaan jechuudha. Weestarn Haayilaandii keessa guddoon inni lammaffaan Saawuz Weestarn Haayilaandii parsantaa guddoo 22.7 jechuudha. Afaan kam jennaan afaan Pilaattoodha jechuudha. Okay, kanaafuu wiitesti Pilaattoo Itoophiyaa. Itoophiyaa keessa Pilaattoowwan Weestarn Haayilaandii keessatti argamtu yookaan immoo idduma biraati irraa Pilaattoo keessa wiitesti Pilaattoo Saawuz Weestarn Haayilaandii. Akkasumallee dura inni baay'ee Dabuus Dandeessaa Dabuus enda Dandeessaa Tributary of Abbaay akkasumallee Baaroo Akoobboo enda Gibee enda Oomoo riiverii bishaan iddoo gaara kana keessaa maddaa jechuudha. With height of 4,200 meetir above sea level. Kana jechuun ol ka'iinsa dheerina 4,200 jechuun sirrii galaanaatirraa gugee maawunteenii argama jechuudha. Ni Arbaa Minci yookaan Gaamoo Haayilaandii keessa kan argamu lafti ol ka'uun Saawuz Weestarn Haayilaandii isa kanaa jechuudha. Saawuz Weestarn Haayilaandii keessa lafti ol ka'uun gugee maawunteenidha jechuudha. Okay. Inni egaa bakka sadii adda baasnee Weestarn Haayilaandii ilaalle itti aanee ilaallu immoo garuu Weestarn Lowlaandii ilaalla. Weestarn Lowlaandii Weestarn Tigraay irraa kan ka'e Weestarn Tigraay Noorzii irraa kan ka'e amma immoo Gaamoo Goofaa Saawuziitti Weestarn Tigraay irraa ka'e amma Gaamoo Goofaa Saawuziitti kan argamu Weestarn Lowlaandii jechuudha. Kanaafuu Lowlaandii keessaa parsantaa 10 kan uwwisee argamu jechuudha. It is a general elevation. Elevationiin iddoo kana jirtu jechuudha. Lafti jechuun maal jenne Lowlaandii fi Haayilaandii jennee adda baasuu lafa tokko kennee kanaafuu Weestarn Lowlaandii jennee waamuudhaaf meetira 500 hanga 1,000 gidduu kan argamu. Kanaafuu jechuudha Weestarn Lowlaandiin iddoo afuritti adda baasna jechuudha. Weestarn Haayilaandii jechuudha. Kanaafuu Gazee Lowlaand, Abbaay Doongar Lowlaand, Baaroo Lowlaandii fi Gibee Lowlaandii. Kanneen keessaa kan baay'ee fudhatamu wantoota hedduu of keessaa qabu kan laallu yoo ta'e fakkeenyaaf with exception of Baaroo Lowland region are characterized by arid and semi-arid condition. Kana jechuun rooba baay'een argatu akkasumallee roobni xiqqoo roobni baay'een argamu yookaan immoo xiqqoo jira jechuudha. Baaroo Lowlaandii irraa kan ta'e jechuudha. Gazee Lowlaandiinis Abbaay Dindigiinis akkasumallee Gibee Lowlaandiinis Baaroo irraa kan ka'e rooba baay'ee hin argatan jechuudha. Kanaafuu naannoon kun qilleensaa arid semi-arid condition. Akkasumallee naannoo kana keessatti wanni jiru paastoraal and semi paastoraal economic activity dominate area. Kana jechuun tiifatee fi wantoota tiifatee hojii wal qabatu fi iddoo ikoonomiin naannoo kanatti gaggeeffame jechuudha. As one move northward akkuma iddoo kan gaafa kana jechuudha akkuma karaa Weestarn Lowlaandii kan karaa Noorziitti achi jennuun ishoo achi siquun jechuudha. The degree of what aridity is increased kana jechuun digirii roobni itti dhabamu akkaataa gogiinsaa baay'ee cimaa deema jechuudha. Making rain feed agriculture is more difficult. Kanaafuu lakkuma akka Noorzii siqaa deemnuuni maali jechuudha qonniinii fi yookaan ammoo haalli roobaa jechuudha qonniinis baay'ee ulfaata roobnis baay'ee xiqqaataa deema jechuudha. Since one or two rivers across this lowland kana jechuun tokko yookaan lamaatu bishaanowwan bishaan Itoophiyaa keessa boo keessaa laga boo keessaa iddoo kanatti qaxxaamura irrigation and agriculture highly feasible. Sababa kanaaf jechuudha laga tokko yookaan lama waan Weestarn Lowlaandii kana keessa qaxxaamuruuf kanaafuu iddoo kana jechuun wantaaf mijataadha jechuudha. Maal qonnaafillee baay'ee mijataadha jechuudha. Maal irrigation qonna maal jallisii jechuudha. For example kan Baaroo Lowlaandii keessatti extensive flat areas suitable for what mechanized agriculture dha jechuudha. Mechanized modern taateen agriculture maal qonna jallisii qotuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf Baaroo Lowlaandii Baaroo keessatti jechuudha. Okay. Weestarn Lowlaandii keessa ati yaadu Gibee yookaan immoo Oomoo Lowlaandii yoo ilaalle which is lower Oomoo kan argamu jechuudha. Akkasumallee Northern section of Turkana Basin
noorsiidhaan jechuudha. It is classified western lowland it is geographical location keessatti jechuudha. Gisee ramannu jechuudha western geographical location keessatti gisee ramannu gibee yookaan immoo oomoo lowland kana western lowland keessatti ramaduu dandeenya jechuudha. But structurally also boundary of Rift Valley garuu immoo structurally belonging qaama jechuudha. Structuraan akka qaama uumamaatti qaama teessuma lafaan gisee kan laallu Rift Valley keessatti galaa jechuudha. Garuu immoo Rift Valley ala eenyu jala ramannaa western lowland oomoo yookaan gibee lowland illee asii jala ramannaa jechuudha. There are also small ammoo garuu lowlandoota jiru keessaa lowlandoota afran keessaa inni kun baay'ee xiqqaadha. Akkasumallee iddoo kanatti argama magaalota murteessaa ta'anii jira jechuudha. There is important could be related to agriculture. Kanaafuu qonnaafillee baay'ee mijata. History ammallee iddoo kanallee seenaa baay'ee jira. Akkasumallee border town frontier portidhaaf jechuudha. Iddoon kun western gibee yookaan oomoo lowland kun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf Humaraa, Matammaa, Mideela, Qorkee, Gaambeellaa, Asoosaa magaalonni jennuun kun eessatti argama gibee lowland yookaan immoo western western lowland keessa gibee lowland keessatti argama jechuudha. Okay. Kanaafuu egaa western highland and lowland ilaallee inni lammaffaadha topography Itoophiyaa keessaa paartii inni lammaffaadha paartii lammaffaa kan ilaallu south eastern highland and lowland akkuma reefu akka takkatti ilaallee kanaaf adda baasnee ilaalla. Kanaaf maal goone ilaalla south eastern highland keessa warra argamuu fi lowland jennee bakka lama adda baasnee ilaalla. Okay. South iddoon kana jechuun paartii Itoophiyaa keessaa jechuun Itoophiyaa keessatti gisee diviishinii sadii gurguddootu qoodne western highland and lowland jennee akkasumallee lammaffaa south eastern highland and lowland sadaffaan immoo rift valley jennee paartii takkii duraa ilaallee jira. Inni lammaffaa gaafa isaan lamaan hafee wal bira compare goonu second jechuudha. Maal jechuudha kanaafuu guddaan kan jechuudha western highland jechuudha. Inni itti aanu immoo garuu south eastern highland jechuudha. Rift valley akkasumallee uwwisa lafaatiin south eastern highland and lowland parsantaa meeqa jechuudha 34 jechuudha. Kanaafuu highland parsantaa highland south eastern highland keessatti argamu keessa parsantaan 46 parsantaa 46 jechuudha. Kana jechuun south eastern highland bichaan kophaa isaatti meeqa jechuudha parsantaa meeqa jechuudha 46 jechuudha. Parsantaa 46. Kanaaf jechuudha parsantaan hafe maal jechuudha lowlandidha jechuudha. Iddoo kana keessatti okay. It is the eastern escarpment of Rift Valley. Eastern escarpment of Rift Valley. Tulluu jechuudha qaarree Rift Valley irraa kan gama bahaatti argamu. Make western northern limit. Kana jechuun western fi northern kana dabalatu. The land gradually lafti kun jechuudha sutusuutaan jechuudha defect southward into southern eastern lowland then into the plain of Somalia. Kana jechuun southward south eastern lowland irraa jalqabee hamma lafa raaree Somaaliyaatti lafa argamtu. Kana maal jennaan south eastern highland akkasumallee lowland subdivision kanaafuu jechuun south eastern highland fi lowland bakka afuritti dabalatee turre western highland fi lowland bakka afuritti dabalatee amma immoo garuu south eastern highland fi lowland bakka lama dabalatee south eastern bakka lama ammallee lowland illee bakka lama dabalatee jechuudha. Okay. Okay. South eastern highland keessaa kan jalqabaa Pilaatoon nuti ilaallu Arsii Baalee Sidaama highland ilaalla. Arsii Baalee Sidaama highland. Okay. Arsii Baalee Sidaama highlandiin kun kan argamu east of the lake of found to the east of the lake region. Virginia leekii yaalii jirtu keessa haree eastiitti argamu. Make up of 28.5% of area of the region. Kanaafuu jechuun south eastern highland keessaa harka 28.5 kan uwwisee argamu. Akkasumallee parsantaa 62 south eastern highland kan uwwisee argamu jechuudha iddoon kun. Akkasumallee Arsii highland are made up of the flat rolling upland and district mountain. The well-known mountain in this area jechuudha. Arsii mountain highland kana keessaa mountain of Haka kan jennuun lafti baay'ee beekamtu akkuma afurii kan meetira sirrii lafaatirraa kan sirrii galaanaatirraa kan argamu. Akkasumallee mountain of Baadaa akkasumallee mountain of Laaloleen isa keessatti argamu jechuudha. Arsii highland keessa jechuudha. Baalee highlandiin immoo garuu
Arsii Haayilaandii irraa wanni adda isa baasee argamu laga jechuun madda laga Waabi Shabeelleetiin. Waabi Shabeelleen bakka lamatti beekamaa. The Highest Mountain Peak naannoo Baalee Haayilaandii keessaa iddoon ol beekamtuun jechuudha Tulluu Diimtuu jechuudha. Meetira 4,000 jechuudha. Akkasumallee Mountain of Baatu jechuudha. Akkasumallee Arsii fi Baalee Haayilaandiin jechuudha. Arsii fi Baalee Pilaattoon kun jechuudha. Important baay'ee murteessaadha for grain producing area with still high potential. Midhaanawwan nyaataa yookaan galtee namaatiif tajaajilu oomishuu keessaa potenshaala guddaa Pilaattoon qabdu Arsii Baalee Sidaamaa Haayilaandiidha jechuudha. Arsii Baalee Haayilaandiidha jechuudha. Akkasumallee gaafa Sidaamaa bira dhufnu Sidaamaalleen Baalee Haayilaandiitirraa wanni adda isa godhu Gannaalee riiveriitu adda isa baasa. Maal jennee jalqaba irratti Pilaattoo maalii Arsii ilaalla. Arsii fi itti aanee maal Baalee ilaalla. Arsii fi Baalee adda baasee argamu Waabi Shabeellee riiveriin. Akkasumallee Sidaamaa jechuun Baaleerraa adda baase immoo garuu Gannaalee riiver jechuudha adda baase. Okay, river Waabi Shabeellee inni Gallaanni along tributary have dissected with what physiographic region. Physiographic region naannoo kana jirtu hunda kaniif shape godhee argame kaniif hunda hanga tokko dhiibbaa godhee mummuree adda baasee yeroo Gannaalee fi Waabi Shabeelleen iddoo kana keessaa ba'a waan ta'eef irra caalatti tributary maddi bishaan xuruuruu jechuudha. Maddi karaa kanatti badu takka immoo galteen bishaan kanaa kan irra guddaa argamu Arsii Baalee Sidaamaadha jechuudha. Waabi Shabeellee fi Gannaalee. They what occupy south western corner region jechuudha. South western corner region irratti argama bishaan kun jechuudha. Akkasumallee prominent feature here is Jamjam Plateau jechuudha. Prominent feature naannoo kanatti argamu Jamjam Plateau eessa naannoo eessa Sidaamaa jechuudha. Sorry. Kana jechuun wanni asitti south western corner of region south eastern Highlandii keessaa south western corner of region kan argamu Sidaamaa Highlandiidha. Akkasumaafuu Sidaamaa Highlandii keessa Jamjam Pilaattoo kan jedhamtu prominent feature jechuudha. Galteedhaaf baay'ee murteessaa waan nama fayyadu qaba. Kana jechuun kooffii giroongii eriyaadhaaf baay'ee murteessa. Garuu immoo Arsii hunda Baalee midhaaniif baay'ee murteessaadha jechuudha. Oomisha midhaaniitiif. Akkasumallee Jamjam Pilaattoon immoo garuu oomisha bunaatiif baay'ee murteessaadha jechuudha Sidaamaa Highlandii. Okay. River Waabi Shabeellee Gannaalee along with tributary have excellent physiographic region. Wave River is tributary of Gannaalee has cut underground passage yookaan soofumar keeviilee kan uume Mesozoic limestone rockiidhaan jechuudha. Isa keessatti Arsii Baalee Pilaattoo yookaan immoo Haayilaandii keessatti argamaa jechuudha. Kana jechuun Baalee Mountain keessatti. Okay. Inni lammaffaadha South Eastern Haayilaandii keessa Biin jechuudha. Pilaattoon lammaffaa South Eastern keessatti argamu. Harargee Pilaattoo. Harargee Pilaattoon pilaattoowwan South Eastern Haayilaandii Pilaattoo Arsii Baalee akkasumallee Sidaamaarraa South Easterlitti kan argamu jechuudha. Akkasumallee qarqara Haayilaandii irraa ka'ee hamma Jijjiga South West Jijjigaa East deema jechuudha. Kana Pilaattoo South Eastern keessaa parsantaa 38 uwwisee argama. Karaa Eastern parsantaa 11 ammallee World Physiographic Region uwwisee argama. It is smallest portion of kana jechuun Harargee Pilaattoon iddoon porshinii isaa uwwisni Harargee Pilaattoo keessaa iddoolee waa xiqqoo bichaadha jechuudha. Kana jechuun lafa waa xiqqoo bichaadhaatu yookaan immoo argama iddoolee teessuma lafaa waa xiqqoo bichaa meetira 2,000 olitti argamu malee irra caalaan isaa meetira 1,000 gadi jechuudha. Meetira 2,000 gadi jechuudha. Meetira 2,000 oli warri argamu small portion waa xiqqoo proportion waa xiqqoo hedduu miti. Gently descending with east and south west. The lift bank tributary isaa Waabi Shabeelleetti bishaan naannoo Harargee Pilaattoo keessa xuruuru jechuudha. Hammi tokko jechuudha karaa bitaatiin jechuudha Waabi Shabeelleedhaatti yaa'a jechuudha. Akkasumallee Harargee Pilaattoo keessaa lafti ol kaatuun guddoon gaara mul'ata. 3,880 akka sirrii galaanaatirra jechuudha. Okay. Egaa South Eastern Highland ilaalle Lowland ilaallu South Eastern Lowland yoo ilaalle South Eastern Lowlandiin South Eastern part of country ta'ee garuu immoo most extensive lowland in Itoophiyaa. Itoophiyaa lowland Itoophiyaa keessa jirtu keessa baay'ee bal'aa kan ta'e jechuudha. Akkasumallee they make up of 54% of area of geographic region and 1/5 of the country. 1/5 of country bi akkasumallee harka 54 geographic region Itoophiyaa kan uwwisee argamu jechuudha. Eastern South Eastern Lowland.
Akkasumallee rijiniin kun jechuun divaayid kan godhu Waabishabeellee Pileen lafa Waabishabeellee parsantaa Pileenii Waabishabeellee parsantaa 40-60 gannaaleedhaan immoo garuu parsantaa 40 jechuudha naannoon kun. This include pileenota akka Ogaadeen kana jechuun lafa raaree yookaan immoo gogiinsa lafa bal'aa jechuudha. Teessoo gammoojjii kan akka Ogaadeen, Ilkalee, Booranaan fa'aan eessatti argama jechuudha? South Eastern Lowland keessatti argama jechuudha. Because of jechuudha sababa jechuudha harsh climate condition kan jechuudha climate condition naannoo kana jiru ulfaataa irraa kan ka'e this lowland iddoon gammoojjii kun jechuudha little use support very small population. Kanaafuu jechuudha warroota namoota qofaatu iddoo kana fayyadamu akkasumallee population illee bu'aadha jechuudha. Are what is partially inhabited by pastoral and semi-pastoral community. Kana jechuun uummata tiifattee iddoo qofa yookaan waaqeffannoo qofa argame iddoo baay'ee miti. Kanaafuu iddoo kana tiifattee qofa malee uumaan xaqamu jechuudha iddoon kun. The economic potential for the region iddoo kanatti jechuun garuu haa ta'u malee economy iddoo kana jirtu animal husbandry jechuun horsiisa horii irrigeeshinii ammallee jallisiidhaan qotuu akkasumallee perhaps exploitation of petroleum akkasumallee natural gas illee iddoo kanatti ni argama jechuudha. Okay. Subdivision Itoophiyaa inda Horn of Afrikaa jiru keessaa bakka itti baasan keessaa paartii lama naannoo sadaffaa Rift Valley. The formation of Rift Valley has separated Ethiopian highland and lowland. Kanaafuu Itoophiyaan Rift Valley jechuun akkuma reefu isin jedhee Rift Valley daangaa Itoophiyaa bakka lamatti adda baasan asii fi Eastiidhaa fi maalin jedhe Eastii fi Westiitti kaniifi jechuun bakka lamatti adda baasan jechuun Rift Valleyidha. Kanaafuu Rift Valley iddoo lamatti adda baasa. Kanaafuu extended from jechuun inni kan ka'u upper trend north controller from kan achirraa jalqabe jechuudha. Kuma tokkoo fi meetira kuma tokko kiiloomeetira hammas akka bal'ate kiiloomeetira kuma tokkoo fi 700 jechuudha. Upper triangle north irraa ka'ee hamma baahiritti kiiloomeetira kuma tokkoo fi 700 bal'ate jechuudha. Discover kan Afrikaa keessa qofa jechuudha. Parsantaa yookaan warroonni kaan western lowland highland fi south eastern highland lowland paartiin sadaffaa immoo Rift Valley parsantaa 18 qofa guddaa jechuudha. Akkasumallee inni it is open out with the upper triangle. Kana jechuun kan bal'atu kan afaan isaa bal'atu qabu upper triangle very wide. Akkasumallee naannoo walitti down into the south gara south jechuun Rift Valley walitti oole jechuudha. Altitude isa bira jiru altitude jechuun sirrii galaanaa irraa jiru bakki baay'een gabbu'aan yookaan immoo daalol depression jennu eessatti argama meetira 125 iddoo kana keessatti argamaa jiru Rift Valley keessatti. Akkasumallee yeroo kana iddoo Rift Valley keessaa lafti guutuun meetira 125 daalol depression jenna. Lafti ol kaatuun isaa immoo garuu meetira 2,000 jechuudha. Abbaaf sii leevilii leek ofaat riijinii iddoo naannoleen itti argamu harooleen itti argamtu iddoo kanatti. From the floor of the edge of escarpment has the height is vary from kana jechuun baqaana bishaanii keessa deemu jechuudha. Tulluu qarqara tulluulee irraa kan ka'e qarqara baqaana gaarreen yookaan tulluulee irraa kan ka'e dhooqa jechuudha. Hallayyaa bal'aa bishaan keessa deemu kana jechuudha. Garaagarummaan isaa kanarraa kan ka'e garaagarummaan meetira jidduu jirtu meetira 200 hamma meetira 1,500 garaagarummaa qabaa jechuudha dheerinni iddoo naannoo Rift Valley kun jechuudha. Because of altitudinal variation kana jechuun garaagarummaa altitude irraa kan ka'e potential difference akkasumallee potential difference naannoo kana jirurraa kan ka'e potential difference naannoo kana jirurraa kan ka'e climate also vary from warms. Kana jechuun ho'ummaan isaa warmummaan isaatillee maal jechuudha garaagarummaa qaba jechuudha. Iddoo itti ho'aa jiru jechuudha. Akkasumallee hot and dry cool moderately under moist condition kan jedhu kilaayimeetota kanaa of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu jechuun Rift Valley kun jechuun subdivide into 3 sub-regions bakka sadii regionoota iddoo sadii dabaasuun Rift Valley kanaaf Afar Triangle, the main Ethiopian Rift Valley and the Chao Bahir Rift Valley jennee bakka meeqa dabaasuu dandeenya bakka sadiitti Rift Valley. Kanaafuu Afar Triangle irra hamma Chao Bahir Rift Valley meetira 1,000 fi kiiloomeetira 1,700 dheerataa jechuudha. Okay, Afar Triangle yoo ilaalle sheepiin isaa jechuudha triangular shape qaba. Eenyu Afar Triangle akkasumallee paartii Rift Valley keessaa inni guddaa fi ammallee bal'aadha jechuudha. Kanaafuu ammallee paartii Rift Valley keessaa harka guddaa kan uwwisu paartii 54 Afar Triangle. Elevation isaa kan argamu approximately garuu meetira 1,000 gadi south
Danaafis meeshaan karaa East ni argama. Meetira 125 jechuudha. Iddoo kanatti Affaar Triangle keessatti. The host one of the most hostile environment on the earth. Kana jechuun iddoo baay'ee ho'itu lafa kanarraa idduma lafa kanarraa baay'ee ho'itu. Kana jechuun tempereecharii digirii seelsiyeesii sorry, digirii seelsheesii 50 bakki itti baay'ee wiixa hin taate daanoo dipireeshinii eessatti argama? Affaar Triangle keessatti argama. Bakka beektu ho'i baay'ee akkuma addunyaa keenyaatti digirii seelsheesii guddaa of keessaa qabu keessaa parsantaa digirii seelsheesii 50 bakki itti galmeessisan keessaa tokko Affaar Triangleedha jechuudha. Iddoo ho'aa jechuudha. Kaaraktaraayizid iddoon kun jechuun foolti dipireeshinii of keessaa qabu. Kan sababa maaliif voolkaaniik hiilti aktiiv voolkaanoo jennaan laavaa fiildiitu argama waan ta'eef iddoo kanatti. Leekii fakkeenyaaf Affaar Triangilii keessatti haroolee Abbee, Asaallee, Enda, Afreeraa jedhamutu argama. Iddoolee meeshaa keessatti Affaar Triangilii kana keessatti. Iddoolee leekiin kun itti argamtudha jechuudha. Iddoo meetira meeqanne meetirri 2000 kun itti argamu iddoolee wanni inni itti argamu jechuudha. Iddoolee meetirri 2000 kun iddoo leekiin tun kan Abbee, Asalee fi Afreeraan itti argamu jechuudha. The prominent feature of Danakil depression dha jechuudha. Iddoo kana keessatti prominent featurein Affaar Triangle keessatti argamtu Danakil depression jechuudha. Ammallee separated from Red Sea irraa kan meetira by what 200 meter highland barriers. A large part of this is covered by thick and extensive silt plain. Generally hot and dry. Economic importance iddoo kana jirtu salt extractionii, irrigationii akkasumallee electric potential illee of keessaa qaba jechuudha. Affaar Triangle kun jechuudha. Inni lammaffaa paartii lammaffaa Rift Valley keessaa main Itoophiyaa Rift Valley yookaan Central Rift Valley kan jennu kun. Central Rift Valley kun naannawidha akka sanitti bal'aa miti. Akkasumallee Awaashii hamma Leekii Finfinneetti argamee karaa Saawuziitti jechuudha. Kanaafuu maal jennaa Zennaara West jennaan jechuudha. Waayidestiin kamii Triangle yoo taate garuu ammallee Zennaara West inni the highest jechuudha. Garuu immoo the highest name mee Central Rift Valley yookaan immoo main Itoophiyaa Rift Valley. Garuu immoo Naarawidha ammallee inni. Akkasumallee meetira 1000 akkasumallee the average weightiin isaa meetira 50 amma 80 kiiloomeetiraati gabbuutu. Ol kaa'uu elevation immoo 1000 kan gahu 2000 jechuudha. The floor in many places is denoted by what? Cinder cone jechuun bifa kana jechuudha. Jala kanatti baay'ee bal'oo gubbaa kanarratti immoo akka nama burcuqqoo bishaan itti dhugan qabu jechuudha. Kana jechuun kanallee osoo hin taane bifa kana jechuudha. Bifa kana iddoo kanatti akkana jechuudha. Iddoo itti dhaabbatu kana iddoo kana baay'ee walitti dhiyoo dhiphoo kan taate jala kanatti immoo bal'aa kan ta'e jechuudha. Inni akkasumallee volcanic mountain jechuudha. Naannoon kun main Rift Valley kun. The big one include mountain of Antallee, Boosat akkasumallee Attaallee fi Cabbii kan jennuun eessatti argama iddoo kanatti argama jechuudha. Akkasumallee the prominent feature however the numerous lake ammallee iddoolee Rift Valley type of Rift Valley keessaa Rift Valley sadeen keessaa bakki jechuudha harooleen baay'ee itti argamu sababa tektoonik saagenda fiilt dipireeshiniidhaan irraa kan ka'e iddoo itti leekilee harooleen hedduun itti argamu keessa jechuudha Central Rift Valley kana jechuudha. Because of altitude sababa altitude isaa irraa kan ka'e the lake region is the main Itoophiyaa Rift Valley generally milder and waterly jechuudha. Kanaafuu bishaanii fi haalli isaa jechuudha xiqqoo qabbanaa'aadha jechuudha. The rainfield agriculture practice kana jechuun lafa qonniiti roobaatillee iddoo kana iddoolee harooleen tun itti argamtutti illee ni qoramanii shaakalamaa jechuudha. Other source wannoonni beeziin jirtu gara recreational value of the lake bashannanaaf illee akkasumallee haroolee akkasumallee agriculturein tokko illee iddoo kanatti maali ni shaakalamaa jechuudha. Kan dhumaa Rift Valley keessaa kan ta'e Hawbaay Rift Valley smallest and southern part of Rift Valley akkasumallee high of the Konso highland of Konso and the surrounding highland is separated from the main Ethiopian Rift Valley in north. The characteristic feature of the region is what? The broad and shallow depression. Akkasumallee which is the marsh lake area covered by all grass into which the Segan and the White stream is empty. Kana jechuun iddoo cabcafaa xiqqoo lafa dhodhooqqee qabdu akkasumallee small grace illee of keessaa qabdu coqorsaa jechuun citaalee gaggabaabaa akkasumallee laga akka Segan White illee iddoo inni irraa maddu jechuudha. Eessa Chawbaahir Rift Valley jechuudha. Rift Valley kun isaa kana jechuudha. Kanaafuu
gisee kana ilaallu Noorzii kun akkanatti sarara kana yoo kanatti isin baase jechuudha. Iddoo kanatti Itoophiyaa adda baasee iddoo lamatti jechuudha. Kana jechuun asii gatiin South Eastern and West South Eastern and Eastern and Highland and Lowland yoonni asii oliin immoo garuu Western Highland and Lowland jechuudha. Vaalii jechuun gidduu kana lafa Itoophiyaa bakka lamatti adda baasee jechuudha. Okay. Kan itti aanu impact of the relief. Haalummaan teessuma lafaa Itoophiyaa fi Horna Gamtaa Afrikaa kun dhiibbaan inni qabu keessaa yookaan immoo dhiibbaan inni uume keessaa agricultural practices illee baay'ee mijaa'aa godhe akkasumallee paaternii namaatiif illee akkasumallee dhiibbaa qaba. Akkasumallee transportation and communication illee dhiibbaa qabaachuu mala. Akkasumallee hydro electric power potential illee qabaachuu mala faayidaa. Akkasumallee soosho cultural feeling illee uumuu danda'a. Akkasumallee kilaayimeetiin iddoo takka garaagarummaa qabaachuu iddoo takkatti ho'u qabbanaa'uu illee dhiibbaa qaba. Akkasumallee sooyilii illee akkamitti sooyilii dhiibbaa qaba biyya irratti illee maaliif iddoo lafa ol kaatu irraa karaa iddoo lafa gad teessuutti bishaan dhiquu danda'a. Akkasumallee naachuraal vegetation illee dhiibbaa qabaachuu danda'a. Iddoo lafa ol kaatutti yoo vegetationiin guddaan jiraate iddoo lafa gabbuututti illee biqiltuun biqiluu dhabuu dandeessi. Kanarratti kunillee dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaafuu chaaptarii kana asumarra kan xumuru ta'a. Yeroo itti aanu chaaptarii itti aanu qabadhee dhiyaadha. Kanaaf kanarraa galatoomaa jaafataa jechuudha. Nagaatti.